just heetiif yoon kana cufa diigen karaa gabaabaan mootummaa sanii wajjin negotiate godhuu dandeette ka zoonii Oromoo cufa diigesi way anaatu zooniilee Oromiyaa diige anaatu zoonii Jimmaa diige moo anaatu Elobaabur diige anaan Matakkal diige anaatu Shira dalagee itti aanaa yudureetiin taajee zoonii Kibbaa diige yaa bada waslaata dhiira jechuun hagattaa'ee ilmaan isaa guddifatudha namni ilmaan isaatu guddifachuu hin danda'in Oromoof waan godhu first thing start from the inside mana keessaa eegala responsibility ani yu ati takkette nama lama sinjo adaba kheetti on keenya adaba si godhamu qaba jechuudha Oromoo akka kheetitti bu'aa dhuunfaatiif Oromoo waan Oromoon hojjennu qabeenya keenya itti gannayneeti gaafa dhabne akkaawuntii teenyarraa baankii keenyarraa liqii fudhanneeti ka qabsoo Oromoo gargaaru akka kheetti horii ummataatiin naggadan hojjenne nuti leeba ni beektoon goote South Sudan irratti siifi namni maqaa saniin babarreessu whoever oda tarbixeetta ni beektoon goote South Sudan irratti as deebite ana waachuu barbaadda nama biraati waachuu barbaadda kana booda har tokko wal biran dabarru jechuudha wali himne waliin deemna dhiiga Oromoo silaa qabaatte Oromoof hadoodde gootan ija barbadaa gaara keessa takka takkaasii mataa keessa facaasaan jettuun jechuudha meeqa karaa dachii galchite warra challenge na godhette sodaattu Gabbasi me ragumataka gabbasi me ragumataka just bring one single evidence makana ma belleessu dhaameti tolcha lammi deemas keessa faarsi bula waslaata qoshasha ka kheti khana khamo qabso Oromoo maqa belleesse fidi evidence takka let us challenge ho challenge wal gona ganda khaysa dedemte jolle man bayno wal namarra jarte namarra bobbasu miti bakka Oromoon jirtutti yakka khe tokko si hima khottu eenyu akka ati nyaachifte cufa lubbu eenyu akka ati kitimte warri khuyyo jiratan hegare challenge nu godani eliminate ta'u qaba warra ati ette cufa afanin qabette dubbatta sanu abalu gantuudha abalu maallaqaan bitamte maal jette ka maallaqaan bitamu bareesihi bitamte maallaqaan akka gaari bitamte warri ati maallaqaan bitamete maqaa tarrifte san ay hiddatti illeen qabnu horiidhaan bitamu hiddatti afka abaabutti illeen qabnu horiidhaan kaayoo sabaa gurguru ka qabnu sabaaf dabarsina malee saba keenya horiitti hin jijjiiru sabni Oromoo jiraataadha ati garuu waan dhiiga Oromoon tahiniif saba Oromoo gurguratte ganamaa galgala mooraa Oromoo diidde jechuudha maquma keetiin gabbahi public godhi barreessi gadhiisi barreessite ijoollee xixiqqootti ergite facaasan je'iniin ummata keessa warri maaliif barreeffama sammaxxansitee saamiyaa kaasiyattan hin kaasu achumarra taa'a hin ka'u jechuudha
akkasi nagaa tura Saamiyaa miliyoon 110 mana namaan binne ni beeyta waan gootan ni beeyta waan gootani sanis akkasi beeki Saamiyaan ijoolletti meeshaa kannitee deema achi geessatte I have evidence video isaa sagalee isaa waraabama isaa waan isin godhaa baatan achirratti waslaata baalagee yoo baalageedhan jenne ni dhustuu jechuudha. Kanaaf jara keenya kana olin dubbadhu wanni dubbatan in dubbatini al kanan je'ina sanin je'ina wahi bada mal ka'ta wanni takka wanni badun jiru li kana booda wanni takka wanni badu sinjiru qabsoon oromoodha gaafa rabbi biraa dhume ifif galmage wanni rabbiin xumure meje khaham qaten jiru wanni rabbiin hin xumuramtu jees khawri milkaawen jiru kanaaf qabsoon oromoo gaafa guyyaan saagee galmage qabsoon oromoo qabsoo goojaamoonni itti maqaa nama balleessanii miti qabsoon oromoodha qabsoo dhuunfaati miti it is not private company akka Michael Kors borsa warra America namni lama mallattoo irra godhatee gurguratee ittiin jiraatu miti garuu qabsoon irra Michael Kors taatee jechuudha I know when I say that what I mean okay Ira taate deeme dhufa rasaasa bani asi alsgaragalte anarratti waan jechuu miti yoo dhiira taate deemi rasaasa bani dureenu rasaasa sodaatte kibarraa baate miti gaafa ijoolleen challenge si goote al-shabaab yettee maqaa balleessitee cidha isa waan goote ni beektaa miti not long ago ama tokko dura ni beektaa mi waan goote yoo naamusa keetti hin teenye waliif hin kakkadhannu waliif isin himnu jechuudha waan jiru. Farse bulan waan feetan jaa and I'm very independent woman an nama bilisa tokko nama dalagatee jiraatu nama if birallee dabree waa meeqa godhu nama gartee faaruudhaan jiraatu miti gaafni isin baddan gaafa durriyoota faarsuu jalqabdanidha durriyoota gaafa faarsuu jalqabdan gaafas baddan nama tokko gootummaa isaa gooteettaan garuu fuutee waaqaan waliin qixxeessitu agarre qabsoon ummata tokko amas sadi afuri jijjiirama yoon finna evaluate ta'uu qabdin seera jiruu jechuudha garuu qabsoo qabsaa'oota nyaatte takka akka ganna sadeen kanatti nagarre warra waraana diige warra maarree diige jaan waraana siifi dabballoota ati wajji baffee nyaatteetu diige my brother namni biraa tokko ka diige jiru ati mataa keetii diige ati mataa keetiitu abalu nuun ajajamu abalu nu jalatti jilbiifatu diigamuu qaba du'uu qaba namni je'ee irra murtees si ni beekta waan gootan tanaaf oromoonu isin gaafachuudha qaba oromoonu lubbuu ilmaan oromoo ka ajjeeftanii muka fanniftan cufa isin gaafachuudha qaba okay ana likkii ta'issan isin hima akka fiigaa kakkasi ajjeeftanii sandaran gootan meeqaa jira ni beekta waan ati goote namitti ala kana deddeemtee an hogganeettu qushaasha haraamu sanu maqaa kiyya barreessitee olii gawaanni goote warra opiidiyoon bitatte warra hayluu gonfaa bitateetti sharii hayluu gonfaati hojii kataa'ee baffee nyaate sii baranaa miti sharii hayluu gonfaati hojii Ugaandaa fi Tanzaaniyaa keessa kan naannawaa ture sii bari it was namni